fi jaalatamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa oduu fi odeeffannoowwan keenya isin biraan ga'uuf deebineerra. Hanga xumuraatti waliin akka turtanis affeerraa gara oduu keenyaatti dabarra. Koomishiniin marii biyyaalessaa dhiibbaa uumtoota naannoo Oromiyaa waliin mari'achaa jira. Waliigaltee biyyaalessaa uumuu keessatti ga'een namoota beekamoo fi dhiibbaa uumtoota olaanoo ta'uu Koomishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa beeksise. Koomishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa naannoo Oromiyaatti waltajjii walitti qabaa wayita jirutti namoota beekamoo fi dhiibbaa uumtoota hirmaachisee magaalaa Adaamaatti gaggeessaa jira. Koomishinarri itti aantuun koomishinichaa marii biyyaalessaa Itoophiyaa Aadde Hiruut Gabrasillaasee namni beekamaan beekaadha, beekaan ammoo beekumsa isaan biyya ijaara jedhan. Kanumarraa ka'uun hirmaattonni kunneen dhimmoota madda rakkoo biyyaa ta'an baasuun furmaata akka argatan taasisuun ga'een isaanii akka baatan Aadde Hiruut gaafataniiru. Koomishinarri koomishinii marii biyyaalessaa Itoophiyaa Dr. Ambaayee Awgaatoo hayyoonni maricha irratti hirmaatan ajandaalee biyya ijaaran ceesisuu fi waliigaltee biyyaalessaa fidan waltajjiitti dhiyeessuun akka dubbatan himaniiru. Koongiransiin Federaalawaa Oromoo waajjira isaa haaraa eebbisiisuuf akka jiru beeksise. Koongiransiin Federaalawaa Oromoo KFO'n waajjira isaa kan duraan caffee aannanii Meeksikoo ture gara gamoo naannawa addabaabaayii qabbannaa buufata raabsaa boba'aa cinaatti argamutti jijjiiruu ibse. Waajjira haaraa kana dilbata boruu muddee 13 bara 2017 akka lakkoofsa Itoophiyaatti waaree booda sa'aatii 8 irraa eegalee eebbisiisuun hojii eegalchiisuuf qophii xumuruu paartichi beeksiseera. Sirna kana irratti keessummoonnii fi hayyoonni hedduun kan argaman jiranii fi adeemsa qabsoo gara fuula duraattis mariin bal'aan kan taasifamu ta'uu himan. Federeeshinichi yaa'ii waliigalaa 28ffaa gaggeessuu eegale. Federeeshiniin Atileetiksii Itoophiyaa yaa'ii waliigalaa 28ffaa gaggeessuu eegaleera. Damee Atileetiksii Itoophiyaa addunyaatti beeksisuu keessatti qooda ol'aanaa kan qabu ta'uu ministeera aadaa fi ispoortii Shawit Shaankaan baniinsa yaa'ichaa irratti ibsaniiru. Mootummaan damichaaf xiyyeeffannoo addaa kan kennu ta'uu hubachiisaniiru. Tajaajilli immigireeshinii fi lammummaa federaalaa lammiilee biyya alaa Itoophiyaa keessa socho'an galmeessuuf to'achuu seera biyyaa kabachiisuuf qophaa'aa jiraachuu beeksise. Tajaajilichatti Daayirektarri galmeessaa fi to'annoo lammiilee biyya alaa obbo Adaanaa Dabbabaa ibsa kamisa darbe gaazexeessitootaaf kennaniin akka jedhanitti lammiileen biyya alaa Itoophiyaa keessa socho'an galmeessuu fi to'achuun seera kabachiisuuf sirni qophaa'aa jira jedhan. Seerri dhimma kanaa ba'ee jiraatus dhabamuu sirna galmeessii fi to'annoo irraan kan ka'e lakkoofsi lammiilee biyya alaa Itoophiyaa keessa jiranii adda baasanii ibsuuf danqaa ta'eera jedhan. Akka ibsa isaaniitti lammiileen biyya alaa karaa seeraan alaa Itoophiyaa seenan daldala gabaa gurraachaa Black Marketii fi daddabarsa seeraan alaa irratti hirmaachaa kan jiran ittisuuf eenyu seenee yoom deebi'a maaliif dhufe hangam tura kan jedhu adda baasuuf tarkaanfii fudhachuuf fudhateeraa jedhan. Galmeessii lammiilee biyya alaa yeroo lammiileen Yaman gara Itoophiyaatti baqachuu eegalan irraa eegalee himanii sababa rakkoolee tokko tokkootiin kan addaan citee ta'us hunda galmeessuun qophii taasifamaa jiraachuu dubbataniiru. Haala qabatamaa yeroo ammaa mul'achaa jiruun lammiileen biyya alaa kanneen akka daddabarsa seeraan alaa daldala gabaa gurraachaa irratti bal'inaan hirmaachaa jiru jedhan. Kanneen Finfinnee keessa daawwachuuf dhufan Finfinnee qofa daawwatanii akka deebi'an sistemni mul'atu waan hin jirreef carraa bakka biraatti deemanii daawwachuu argachuudhaan diinagdee turizimii biyyichaa irraan dhiibbaa geessisaa jiru jedhan. Finfinneetti qaala'insa gatii kiraa manaa carraan hojii lammiilee biyyaaf ooluu malurratti darbanii bobba'uudhaan hojii dhabdummaan akka babal'achus taasisaa jira jechuun dubbataniiru. Gama nageenyaatiinis rakkoon biyya keessaa waan hin taaneef akka ta'etti babal'isuun dhiyeessuun wal dhabdee darbee mul'ata jedhaniiru. Kunniin hundi qaawwa seeraa fi heera biyyaan utuu hin taane sirna eenyu yoom maaliif akka Itoophiyaa seenee adda baasuu dhabuudha jedhan. Akka muuxannoon biyyoota sirna to'atanii lammiin biyya alaa tokko battaluma eeyyamni tursiisa xumuramin tajaajilli hundi irraa cituun seerri biyyaa kabajama. Nutis akka biyyaatti sirna akkasii hojiirra oolchuuf qophaa'aa jirra jedhan. Sooriyaa, Somaaliyaa, Yaman, Eertiriyaa, Suudaan, Keeniyaa, Jibuutii, Biraazil, Baangilaadesh, Hind, Chaayinaa, Siriilaankaa, Veetnaamii fi biyyoonni biraatis lammiilee isaanii Itoophiyaa keessa seeraan akka socho'an keessaa muraasa jechuun himaniiru. Daandiin qilleensa Itoophiyaa gamoo konkolaattota 1,300 dhaabsisuu eebbise. Daandiin qilleensa Itoophiyaa gamoo ammayyaa dhaabbii konkolaattota doolaara miiliyoona 22 ijaarsisee guyyaarraa eebbiseera. Gamoo abbaa darbii 8 kun konkolaattota 1,300 dhaabuu danda'a jedhame. Lafa kaaree meetira 48 irratti kan ijaarame gamoon kun ijaarsi isaa waggaa tokko keessatti xumuramuu danda'eera. Dhaabbatichi rakkoo dhiyeessaa mana jireenyaa furuuf hojjettoota 5,000f mana jireenyaa ijaaraa jiraachuu ragaan daandii qilleensaa Itoophiyaa irraa argame ni mul'isa. Gaaffiin bu'uuraa Tigraay osoo hin deebi'in waraanni Tigraay akka faca'u taasifamaa jira jedhan Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'el. Waraanni Tigraay maqaa DDAR jedhuun akka diigamu ta'aa jira gareen Hiwaat Dr. Dabratsiyoon Gabramikaa'eliin durfamu himannaa kana ibseera.
gareen adda bilisummaa uummata Tigraay kan Dabratsiyoon Gabra Mikaa'eliin durfamu hooggantoonni bulchiinsa yeroo kan naannoo Tigraay maqaa hidhattoota hidhannoo hiikuu fi walitti makamuu jedhuun gaafii bu'uuraa Tigraay osoo hin deebisin qabsaa'onni duraanii kan isaan waraana Tigraay jedhanii waaman diigamaa jiraachuu himaniiru. Gareen TPLF keessaa tokko kan ta'e walgahii har'a Maqaleetti geggeesseen duula diddaa jedhee waamee xumura irratti bulchiinsi yeroo akka hojii raawwachiiftuutti itti kenname guutumatti fashalaa'eera jechuun ibsameera. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota keenyaa gara oduu biraatti yoo dabarru Indiyaan lammiilee biyyoota garaagaraa jiraatan irraa doolaara biiliyoona 129 argatte. Bara faranjootaa 2024 xumuramaa jiru kanatti lammiilee Indiyaa biyyoota garaagaraa keessa jiraatan biyya isaaniif doolaara biiliyoona 100 fi biiliyoona 29 argamsiisuu himaniiru. Kanaanis biyyattiin lammiilee ishee biyyoota alaa jiraatan irraa maallaqa guddaa walitti qabachuun biyya addunyaa irraa jalqabaa taateerti. Hammi doolaara biyyattiin lammiilee ishee biyya alaa jiran irraa walitti qabatte kunis baajata waggaa biyyoota Paakistaanii fi Baangilaadesh kan caaludha jedhame. Ameerikaan badhaasa doolaara miiliyoona 10 hoogganaa haaraa Sooriyaa qabuuf ramaddee haqxe. Ameerikaan dippiloomaatota ol'aanoo ishee erga bakka buutota Hayaat Tahrir al-Sham HTS waliin marii taasisanii booda badhaasa doolaara miiliyoona 10 hoogganaa Siiriyaa Ahmad al-Shaaraa qabuuf kanaan dura baastee haqxeerti. Gargaaraan ministeera dhimma alaa Barbaraaliif mariin Shaaraa waliin taasifame baay'ee bu'a qabeessa ta'uu fi ammas haasa'uuf qophii ta'uu isaanii dubbataniiru. Jilli Ameerikaa kun magaalaa guddoo biyyattii Damaasqoo kan gahee hidhattoonni HTS torbee lama kan hin guunne keessatti mootummaa Bashar al-Assad erga kuffisanii boodaadha. Kuni haa ta'u malee Washington ammallee garee finciltootaa kana garee shororkeessaa jechuun farrajjeerti. Dubbi himaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa dippiloomaatonni kunneen seera ce'umsaa Ameerikaan deeggartu dhimmoota naannoo fi barbaachisummaa ISIS loluu irratti mari'achuu isaanii mirkaneessaniiru. Dubbi himaan kun itti dabaluudhaan akka jedhanitti aangawoonni waa'ee lammiilee Ameerikaa bara sirna Assad dhabaman gaazexeessaa Austin Tice kan bara 2012 Damaasqootti butamee fi ogeessa fayyaa sammuu Maajid Kalmaaz kan bara 2017 badee odeeffannoo dabalataa akka barbaadan beeksisaniiru. Dubbi himaan imbaasii Ameerikaa ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin kana dura liif irratti hirmaachuu qabu ture sababa yaaddoo nageenyaatiin haqameera jedhan. Haa ta'u malee ibsa gabaabaa kanaan sababa cufamuu daandii irraan kan ka'e sababa rakkoo nageenyaatiin haqamuu himeera. Daawwannaan kun waggoota kurnan keessatti daawwannaa dippiloomaasii Ameerikaa Damaasqootti taasiftee isa jalqabaati. Daawwannaan kun erga Assad Siiriyaa keessaa aangoo irraa kaafamee booda jijjiirama tasa ta'e yoo ta'u deeggarsi biyyoota Arabaa mootummaa haaraa kanaaf taasisan tarkaanfii Ameerikaa fi Awurooppaa dhiibbaa uumuuf fudhataniiru. Daawwannaa kana hordofuun dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti Ingilaand, Faransaayii fi Jaarman dabalatee jiilli biyyoota biroos argamaniiru. Daawwannaa kana irratti jiilli qondaaltota ol'aanoo Ameerikaa kan akka Barbaraaliif ergamtuu pirezidaantii Ameerikaa Joo Baayiden, Roojar Koristensii fi gorsaa ol'aanaa biiroo dhimmoota baha giddu galeessaa Daani'eel argamaniiru. Dubbi himaan kun itti dabaluudhaan jiilli kun gareewwan hawaasa siivilii fi miseensota hawaasa adda addaa Siiriyaa waliin wal arguun egeree biyyattii Ameerikaa fi akkasumas isaan gargaaruu dandeessu irratti mari'ataniiru. Daawwannaan kun Ameerikaan HTS akka dhaabbata shororkeessaatti ramaddus bulchiinsi siivilii hundeeffamuu dhiibbaa uumuuf kan kaayyeffate akka ta'u Ameerikaan haasa'uuf qophii ta'uu agarsiisa. Washington garee kana dhaabbata shororkeessummaatti ramaduun osoo hin danqin amma haalli Damaasqoo qoqqobbii malee ce'umsa ishee salphisuu milkaa'inaan kaa'amaa jira. Gama biraatiin ammoo kaaba baha Siiriyaa bulchiinsa Deir al-Zawr keessatti haleellaan xiyyaaraa raawwatameen hoogganaan ISIS Abu Yusufii fi hiriyoonni isaa lama akka ajjeefaman ajajni giddugaleessa Ameerikaa mirkaneesseera. Ibsa jimaata darbee kennaniin haleellaan qilleensaa kun kamisa darbe naannoo kanaan dura to'annoo mootummaa Assad jala ture keessatti raawwatame jedhan. Ajajaan ajaja giddugaleessaa Jeneraal Maayikel Erik Kurila Ameerikaan IS haala yeroo ammaa Siiriyaa keessatti jiru fayyaduun irra deebiin gurmaa'uu akka hin hayyamne yoo dubbattu kana booda gareen kun loltoota IS 8,000 ol Siiriyaa keessatti hidhaman gadhiisuuf karoorfateera jedhan. Bulchiinsi Baayiden godaantota hedduu biyya dhufanitti deebisuun riikardii Tiraamp cabse. Abbootiin taayitaa immigireeshinii Ameerikaa waggaa darbee godaantota ragaa hin qabne hedduu biyya irraa dhufanitti deebisuun riikardii bara bulchiinsa Doonaald Tiraamp ture cabsan. Waggoota 10 keessatti lakkoofsi godaantota biyyatti dhufanii deebifanii kan bara darbeen olaanaadha jedhame. Ragaan ejensii immigireeshinii fi raawwachiisaa gibiraa US akka baasee agarsiisutti bara darbe namoota 271 oltu gara biyyaatti deebi'e jedhameera. Gabaasni dhaabbatichaa kan bahe duula filannoo isaanii keessatti godaantota ragaa sirrii hin qabne gara dhufanitti deebisuuf karoora qabaachuu kan ibsanii fi filannoo US dhiheenya kan injifatan Doonaald Tiraamp torbaanota keessatti Waayit Haawusitti deebi'uuf wayita jiranittidha.
Pireezidaantiin Baayiden bara 2021 keessa namoota gara dhufanitti deebisuun yookaan deportation yeroodhaaf akka dhaaban dubbatanii kan turan ta'ullee bulchiinsi isaanii godaantonni daangaa qaxxaamuranii seenan dabaluu irraa kan ka'e bulchiinsa isaanii lakkoofsa baay'ee nama ari'aa jira jedhameera. Gabaasa haaraa bahee lakkoofsi namoota ari'amanii kan dabaleef lammiileen bakka dhufanitti akka deebi'an godhamee waan baay'ee ta'uu hubameera. Balalliiwwan namoota biyyattii irraa dhufanitti deebifaman qabaman haala sana dura waggoota 10 hin baratamneen gara Afrikaa fi Eeshiyaatti baay'ateera jedhama. Afrikaa fi Eeshiyaan baroota 10 darban lammiilee Ameerikaa ari'attee hin simanne jechuun ragaan eejansichaan ibsa. Bara faranjoota 2024 keessa lammiileen hedduun ari'aman keessaa karaa daangaa osoo seenanii qabaman malee warri immigireeshinii dachee US keessatti qabaman miti jedhame. Yeroo torbee 4 hin guunne keessatti White Houseitti kan deebi'an Doonaald Tiraamp seenaa keessatti duula isa guddaa godaantota biyyattii irratti dhufanitti deebisuuf kan gaggeessu ta'uu waadaa galaniiru. Tiraamp wayita duula filannoo gaggeessan irra deddeebiin imaammata bulchiinsi Baayiden to'annoo daangaa irratti qaban qeeqaa turaniiru. Dubbi himtuun ce'umsa Tiraamp Kaaroleeyin Leevit yaada Rooytarsiif kenniteen bara bulchiinsa isaa lakkoofsa godaantota seeraan ala US galanii wajjin wal bira yoo qabamu pireezidaanti Baayiden biyyaa baasan isa guddaa miti jetti. Guyyaa jalqabaatti pireezidaanti Tiraamp gaaga'ama immigireeshinii nageenya biyyaalessaaf Joo Baayiden uume duula yakkamtoota seeraan alaa biyyaa baasuu seenaa Yuunaayitid Isteets keessatti isa guddaa banuun sirreessuun ni eegala jedhan. Karaa daangaa Meeksikoo kanneen US galuuf yaalan lakkoofsi isaanii bara 2023 keessa akka ol dabalee yoo himamu ji'oota muraasa darban garuu hir'ateera. Adeemsi lammiilee kana biyya dhufanitti deebisuu sochii dippiloomaasii biyyoonni lammiilee isaanii ari'an akka simatan amansiisuuf godhamus ni jajjabeessa. Aangoonni Meeksikoos lakkoofsa godaantotaa gara Ameerikaa godhamu ittisuuf to'annoo cimsaniiru. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa nu waliin waan turtaniif galatooma.